Ashama harka fuunee akka jirtan kabajamtoota dhuftoota keenya kan taatan marti keessanuu nagaan nu bukkee jira. Simbiraan laa jiraatu sinin jala har'aan kana deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo nyaata isinii hojjechuun dhufee hawwiin immoo ganama waan dadhabduufu ani immoo gaasiishimni mina gootu nallaalaa irraan baradhaa isa kan baradhee jira ammaan nyaata hojjechuu kanani gosaa mana hojjedhaa manani timaatimii si'eeffattee jira. Kanaaf ana hawwii dura ka'ee ishiin amma raftee jirti amma immoo kaate ishiin hojii hojjechuu dhaqxee ani immoo akka isheen hojii hojjenne ishii dura ka'ee hojjechuu kanani kanaaf anani na waliin tura. Kanaafuu obbolootawwan keenya kun dinnicha kana xabbasee jira. Warroota nama hojjedhe isa wajjin walitti dabaleetti hojjedha. Kana xiqqoo immoo wannoodhanis hin xabbasnaa timaatimiidha wanna zayitiidhanis zayitii itti goonee xabbannee kana immoo amma keessatti dhibbiibaa amma kana keessatti bubuutti na waliin. Yoo obbolootawwan keenya kan dinnichi kiyyaas akkana ta'ee jira. Baay'ee bareeda. Amma immoo shunkurtiin xabbasaa. Kanaafuu obbolootawwan keenya kun immoo barbareedha. Kanatti godha. Obbolootawwan keenya timaatimiin fi shunkurtiin bilchaate amma immoo dinnichi sana itti naqaa.
Amma kan dinnichi nu bilchaatee jira. Kanaafuu obboleettawan keenya hawwiinis kaatee jirti. Shaayii danfisee ni hojjedhee waarradhee hojiin hojjechaa ture hojjedhee waarradhee jira. Hojiin aannan hojjedhes isinitti argisiisaa jirti. Nyaatichatti baay'ee dasoof jettee jirti. Kanaaf qaxxaayina barsiisaa akka qaxxaayina barsiisaa kanan ala kaawwin deessas hojjechuuf hin barbaada. Ashama harka fuuni akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan barsiisanoo nagaa rabbii lafa fiddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu nuti nagaa guutuu raafaa qabna. Nageenyi nuukkee ture ammallee dachaadhaan simbirallee ajiraatu isiniin jenna. Egaa maaliif waan argaa dhuftanii anamma dhumarran argee kanaafiyyuu nyaata sirriitti baradhee hojjechuu barbaada. Gaafa ati deessi akka namni biraa dhufee nyaata siif hojjetu hin barbaadu jechaa jira. Kanaafuu waan isin jettaniin immoo hin beeku. Walumaa galatti waanuma hundarratti jechuudha. Hin beeku. Asitti kan kana jedhee irra isiniif himannoo dubbachuu baadhullee viidiyoonis erga inni jalqabee dheeraa natti fakkaate. Kanaaf amma kana caalaa akka dheeratu hin barbaadu. Qaxxaayii irratti waan dubbachuu barbaadu kan itti dubbadhu ta'a jechuudha irratti. Nagaan nuuf turaa koottaa nyaadhas qursiin gahee jira isin jennaa turtii gaarii.